jalqaba irratti maal goona Google Chrome bannaa jechuudha. Erga Google Chrome haala kanaan bannee iddoo search batanii kanarratti maal jennee barreessina dvprogram.state. jennee barreessina dv haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Inni nu dvprogram.state.gov karaan kun karaa official ta'e karaa isa dhugaadhaa kan dv ittiin guutanii jechuudha. Karaa hattoonni ittiin fayyadaman tokko illee osoo hin ta'in. Kanaaf manuma keessan teessanii bilbiluma keessan qofaan osoo baasii tokko illee hin baasin, osoo yeroo keessan hin qisaasesin dv keessan karaa sirrii ta'een isteeppii kana hordofaadhaa guuttadhaa isiniin jecha. Obboleeyyan keessan kan information kun bira hin gahin kan mana suuraadhaa mana interneetaa kana jalatti illee dhukaa jiraniif information kana share godhaadhaa har'aa fayyadamanii. Erga haala kanaan fulli websaayitichaa nu banamee booda instruction qajeelfama ittiin foormii kana guutan dv 2024 instruction isa jedhu kana tuqnee irraa hordofuu ni dandeenya. Haala itti suuraa keenya qopheeffachuu qabnullee photo example kanaan qopheeffachuu dandeenya. Amma anki haala kanaan qopheessee waan hin jiruuf suuraa kiyyallee haala kanaan qopheessee waan jiruuf kallattumaan akkaataa itti foormii guutanii deemna. Kanaaf biigan intarii isa jedhu kana tuqnaa jechuudha. Amma haala kanaan nu banaa jira. Akkuma beekamu akkuma asirra mul'atutti daqiiqaa 30 nu kenname daqiiqaa 30 keessatti guunnee xumuruu qabna jechuudha. Kanaaf jalqaba barreeffama asirra nu dhufe kana authenticationidhaaf isa qixa sirriitiin guutuu qabna jechuudha. Akkuma beekamu koodiin keenya sirriidha. Amma paartii waan nu dhufe paartii waan intrant information seensaati. Information seensaa kanarratti neemidha jechuudha. Waa'ee maqaa keessaniiti. Maqaa keessanii irratti laastii yookiin faamilii neem inni jedhu maqaa akaakayyuu keessaniiti jechuudha. Kanaaf anamma maqaa akaakayyuu kiyyaan guuta. Isinis akkasuma maqaa akaakayyuu keessanii guutanii jechuudha. Eegas booda first name isa jedhu maqaa keessan guutanii jechuudha. First name maqaa keessan waan ta'eef middle name ammoo maqaa abbaa keessaniiti jechuudha. Kanaaf haala kanaan guutanii erga haala kanaan maqaa guutanii booda inni itti aanu genderiin ammoo waa'ee saala keessaniiti. Dhiira moo dhalaa isa jedhuuf isinis akkasumas saala keessan ni filattanii kan itti aanu birzideet. Iddoo kanatti ammoo birzideetiin keenya irra baay'een keenya lakkoofsa Itoophiyaatiin fayyadamna. Kanaaf lakkoofsa Awurooppaatti jijjiiruu qabna jechuudha. Birzideetii ragaa barnootaa keenyalleedhaan wal simuu jechuudha. Kanaaf amma birzideetiin iddoo kanatti lakkoofsa bichaan guutama. Kanaaf lakkoofsa dursanii jijjiirachuu qabdanii. Ergas booda city where you were born magaalaa itti dhalattee jaa. Ergas booda magaalaa keessan guutanii jechuudha. Nama kiyya haala kanaan guuteen jira. Ergas booda biyya dhaloota keetiitis ni guutaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti biyyi dhaloota koo Itoophiyaadha. Itoophiyaan filadhaa. Country of eligibility for the DV program. Biyya ati keessa jiraattu DV kana carraa DV fayyadamuudhaaf hayyamamaadha isa jedhuuf yes or no fayyadamtaa. Fakkeenyaaf kan keessa jiraadhu hayyamamaadha waan ta'eef yes hin filadhaa jechuudha. Ergas booda intaranti photograph. Iddoo kanatti paaspoortiin hin barbaachisu. Suuraa keessan bichaa galchuu barbaachisa. Kanaaf intaranti photographiin suuraan keessan kan dheerinni isaa pikseelii 600 dalgi isaalleen pikseelii 600 kan duubni isaa adiidha ta'uu qaba. Ergas booda iddoo kanaan dhufne choose new photo isa jedhu filannaa jechuudha. Akka tuqnee booda haala kanaan dookumentii keenya keessa seennee suuraa keenya isa DV'dhaaf qopheeffanne san ni galchinaa jechuudha. Iddoo kanatti wanti hubachuu qabdan appilikeeshinoonni baay'een kan suuraa kiroop godhuudhaaf barbaachisan ni jira waan ta'eef Google Play irra barbaaddanii buuftanii ofuma keessaniif osoo mana suuraan deemee itti fayyadamuu dandeessu.
gaalarii keenya keessaa qopheeffadhee niin fudhadha. Egaa suuraan haaluma kanaan naaf seenee jira. Iddoo kanatti ammoo meeliing adrees eerra kan argamu in keeroof kan isa jedhu kana optional eega ta'e guutuus dhiisuu ni dandeenya. Inni itti aanu ammoo adrees laayin. Adrees laayin ammoo guutuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf amma maal jennee guunnaa Itoophiyaa irra jennee guunnaa adrees laayintuun optionality waan ta'eef dhiisuu ni dandeenya. Ergas booda ammoo sitii keenya ni guunnaa jechuudha. Ergas booda ammoo postal code magaalaan itti jiraattu postal code kan hin qabne yoo ta'e 04 godhu goonaa. Ergas booda ammoo kaawuntirii ni filannaa jechuudha. Kaawuntiriin kiyya ammas Itoophiyaadha. Ergas booda ammoo kaawuntirii biitti dhaloota keetiitiif biitti jiraattu garagara yoo ta'e fakkeenyaaf obboleeyyan keenya kanneen akka biyya Arabaa, biyya Faranjii deemanii fa'aa biyya amma keessa jiraatanis haala kanaan guutuu qabanii jechuudha. Ergas booda ammoo foon nambariidhaas ni guunnaa jechuudha, lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Imeelii keenyas iddoo kana ni barreessinaa. Imeelii keenyas irra deebinee ni mirkaneessinaa jechuudha. Ergas booda ammoo sadarkaa barnoota keessanii iddoo kana keessa ni filattanii jechuudha. Amma kiyya fakkeenyaaf yuunivarsiitii digriidha. Inni itti aanu ammoo fuutee jirtamoo hin fuunee waliiktanii jirtamoo akkamii isa jedhu kana keessaa kan siif malu ni filatta. Fakkeenyaaf amma meeriitiin filadhaa. Itti aanu immoo number of children yoo nama fuudhee jiru taate ilmaan meeqa qabdaa jaa. Iddoo kanatti ilmaan hanga qabdu lakkoofsaan ni barreessita. Fakkeenyaaf namni fuudhin 0dha jechuudha lakkoofsa ilmaansaa. Kanatti aanu ammoo maaltu itti aanaa koontinuu jennaa jechuudha. Egaa koontinuu erga jenneen booda hanga kana obsaan eeggannaa hanga inni cinuu xumuru rakkoo neetworkii ta'uudha mala. Egaa amma loota nuuf godhee harkisaa jira. Iddoo kanatti dogogoraan uume, iddoon an dogogoretti uume immoo haala kanaan na yaadachiisee jechuudha. Haala kana ta'a jechuudha. Amma haala kanaan foormii nuti guunne san irra deebinee akka dogogoraatiif sirrii ta'e cheek godhuudhaaf yeroo itti cheek goonudha. Haala kanaan wanni guunne akka kan sirrii yookiin kan dogogoraa ta'e cheek goonaa jechuudha. Erga haala kanaan dogogorri yoo kan hin jiraanne taate maal goona submit jennee xumurraa jechuudha. Sakkis nuun jee jira kongiraa. Erga sakkis nuun jee booda iddoo kana ammoo
takkaa piriinti takkaa immoo iskiriinshot goonee jabeeffachuu qabna jechuudha fuula tokkichaa kana. Haala kanaan nuuf fida. Asirratti konfirmeeshin koodiin kana yeroo booda carraan inni kun gadhiifamu lakkoofsa kanaan cheek waan godhamuuf haala kanaan iskiriinshot gootanii jabeeffattanii jechuudha. Haala kanaan guutaa obboleessan keessaniifis sheer godhaa waan hordoftaniif galatooma.